Oduu gammachiisaa weellisaa Abdii Ibraahim biyya lafaa fi seexana ganuun Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuusaa godhatee fudhatee itti amanee jira. Baay'ee waan nama gammachiisu. Guyyaa kaleessaas gara waldaa kiristaanaa araara Waaqayyoo deemuun raajiin masarataayii kadhataniiruufi. Warri haftanis ammayyuu balballi araaraa banaadha kottaa jennee waamicha Gooftaa isiniif goona. Jilbi hundinuu anaaf akka jilbeenfatu, arrabni hundinuu anaan akka kakatu, wanti qajeelaan afaan koo keessaa bahee akka hin deebine ani maqaa ofii kootiin kakadheera. Isaayaas 45:23. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame lallabnaa. 1 Qorontos 1:23. Yesuus Gooftaadha. Yesuus deebi'ee ni dhufa. Yooyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addis Guutiitii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii fi mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatinaa. Har'asii viidiyoo haaraa yeroo isaa eeggateef odeeffannoowwan gaggabaaboo isiniif dhiyeessinaa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayikii godhaa akkasumas yaada keessanii koomentii irra nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Dhuma irratti ergaa as keessa jiru jaallattanii hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Duulatti galuuf jirra. Ilaamee waraanni addunyaa inni sadaffaan kan ka'u lola amma Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru miti. Sadiyootti Abdusalaam raajota peenteef micciirota isaanii waliin ifaan ifatti galuuf jirudha malee. Gooftichi ani hojii kee dadhabbii keetii fi obsaan dhaabbachuu kee beeka. Akka ati calliftee namoota hamoo hin dhiifne warra utuu ergamoota hin ta'in ergamoota ofiin jedhan qortee akka isaan sobduu ta'an mirkaneessites nan beeka. Mul'ata Yohaannis 2:2. Ani kana namanee fi jiraadhuufis Yesus Kiristoos ilma Waaqaa Gooftaa fi Fayyisaa kiyya malee peenteef miti yookaan amantii peenteef miti. Kanaafuu gochoota raajota peentee fi micciirota isaanii amantii fi tajaajila doo godhachuun dhaloota ittiin mancaasaa jiran isa wangeelaan faallaa safuu sabaalee hin eegnee fi kan seeraanis yakka baay'ee kan osoo arguu arrara borwayyaa laata jechaa callisaa turee fi amma immoo kanaan olitti callisuun badiinsa guddaa geessaa akka jiru waan argaa jiruu fi waan fooyyaatti hin jirreef dura dhaabbachuuf yeroo kamuu caalaa dirqama ta'ee dhufee jira. Beekaa wanti hunduu dubbii Waaqaa fi barsiisa isaatiin safaraa malee beekamtii qabaachuu tajaajila goyyomsaa baay'ina micciirota hordoftootaatiif kan kana fakkaataniin miti. Xiyyeeffannaan keenya itti aanu tajaajilaa fi shaakaloota raajota sobaa dubbii Waaqaatiin safaruu, jireenya isaanii isa xuraa dhaloota mancaasaa fi gadhoomsaa jiru sabichaaf ifoomsuu, saba dubbii Waaqaa hin beekne farra dhugaa ta'e milkaa'ina karaa qaxxaamuraatiif fiiguu, kan jireenyi isaanii mancaa fi ija dunuunfatee jara kana hordofu ragaan falmuu, yakkoota seera biyyattii cabsanii fi hojjetamaa turanii ittuma fufanii jiran mul'isu, dhaloota karaa dogongoraatiin waan kana keessa galanii jiranii fi warra miidhamaniif akka oolan irratti hojjechuuf kan kana fakkaatan yeroo dhiyootti nu eega. Dhoksaawwan hundi kanaan booda karaa ragaan deeggarameen ifa baafamaa waan adeemaniif hin nayinaa. Angastuu kitaaba Church Mafia jedhu kan Afaan Oromootiif Amaariffaa fi Ingiliffaa isaa dubbisaa na eegaa jechuudhaan kan kana barreessee tajaajila wangeelaa Abdusalaam Reedwaan. Gidduu kana Najjootti maaltu ta'e? Tokkummaa uummata magaalaa Najjoo. Magaalaan Najjoo bakka tokkummaan uummataa ifa ta'ee mul'atu, nagaan jireenya isaanii keessatti bu'uura ta'ee dhaabbatedha. Uummanni ishee garaan tokko, daandiin ishee tokko, qalbiin isaanii tokko, wal kabajuu, waliif obsuu fi waliif dhaabbachuudhaan mallattoo isaaniiti. Amantiin isaanii adda adda, garuu nagaan isaanii tokko, waliin qoodan, wal jabeessuu, waliin diigan, wal ijaaru. Najjoo keessatti ani caalaa nutiitu guddaadha. Gammachuun tokko kan hundaa, gaddaan tokko kan hundaati. Waan gaggaarii waliin qabu, waan dabees waliin qajeelchuu, yeroo rakkinaa wal bira dhaabbatu, yeroo gammachuu waliin qooddatu. Kun aadaa isaanii, safuu isaanii fi ulfina isaaniiti. Najjoon qomoon waliin hiruu, waliif hoo malee Najjoon namoota afaan garaagaraa dubbatan guddifachaan haammatee jira. Kanaanis afaan qalbii isaanii tokko ta'ee jira. Afaan jaalalaa, nagaa, safuu isaanii jabaadha. Nama guddaa kabajuu, daa'imman eebbisuu, barsiisaaf ulfina kennuu, rakkoon yoo ka'u mariin furu. Wal dhabbiin yoo jiraatee araarri bu'uura ta'uun Najjoof mallattoodha. Uummanni Najjoo waan karaarraa maqe sirreessuuf qophiidha. Dargaggoota qajeelchuu, seera kabajuu, naannoo isaanii tikfachuu kun hojii isaanii isa guyyaa guyyaa ta'ee jira. Kana argee akkamitti seeruuf ragaawwan garaagaraa dhiyeessa. Dhaabbilee amantaa Najjoo keessa jiran seenaa dinqisiisaa wal danda'u dhaabbilee amantaa Najjoo magaalaa Najjoo keessa jiran.
Magaalaan Najjoo bakka aadaa tokkummaa fi wal kabajuu gara hojii dhugaa ta'etti hiikamedha. As keessatti amantiin adda addaa jira. Garuu garaagarummaan isaanii dallaa hin jiru. Riqicha ijaaraa seenaa isaanii keessaa kan qalbii namaa tokko wal danda'u dhaabbilee amantaati. Yeroo masgiidi ijaaramu kiristaanonni kootii jedhanii harka isaanii diriirsu. Dhagaa baatuu simintoo gumaachuu humna isaanii kennu. Osoo amantii isaanii hin jijjiirin gara qalbii waliif banuun ijaarsa nagaa irratti hirmaatu. Garaa qalbii waliif banuun ijaarsa nagaa irratti hirmaatu. Kun hojii qofaa miti. Ibsa onnee bal'aa fi jaalala dhugaati. Akkasumas yeroo bataskaanni ijaaramu musliimonni fi Protestaantonni kan keenya jedhanii walitti dhufu. Qarshii isaanii baasanii humna isaanii kennanii guyyaa hojii irra oolanii halkanis kadhannaa isaanii keessatti milkaa'inaaf waaqa kadhatu. Ijaarsi sun ulfina uummata biyya sanii akka ta'e amanu. Onnee hawaasummaan walitti hidhame. Yeroo waldaan yookaan kan Protestaantotaa ijaaramus Ortodoksii fi Musliimni kun kan keenya jedhu harka wal qabatanii gumaacha isaanii walitti fidanii ijaarsa san keessatti seenaa haaraa barreessu. Namni tokko kun kan koomiti jedhu hin jedhu. Hundi kun kan keenya jedhu. Namni tokko kun kan koomitii hin jedhu. Hundiyyuu kan keenya jedhu. Seenaa akkasii keessatti amantiin isaanii garaagarummaa isaanii agarsiisa. Garuu jaalalli isaanii tokkummaa isaanii mul'isa. Najjoo keessatti masgiidi bataskaanii fi waldaan makaana Yesuus iddoowwan garaagaraa miti. Mallattoowwan wal kabajuu, wal tumsuu fi nagaati. Iddoowwan sun hundi akka mukaa tokkotti lafa tokko irratti biqilan. Hidda isaanii tokko kun tokkummaa uummataati. Kun waan salphaa miti. Addunyaa bakka hedduutti amantiin saba walitti bu'iinsa ta'etti mul'ata. Garuu Najjoo keessatti amantiin bu'uura araaraa fi obbolummaa ta'e. Kanaaf seenaan isaanii dinqisiisaadha. Seenaa nama barsiisu, nama kaasu, nama gammachiisudha. Wal danda'uun isaanii fakkeenya dhalootaaf dhaamsa guddaa qaba. Waliif jiraachuun ni danda'ama. Wal ijaaruunis ni danda'ama. Jaalalaan waliif dhaabbachuun immoo humna guddaadha. Kanaaf Najjoo jechuun magaalaa qofa miti, barnootadha. Barnoota akka garaagarummaa diina hin ta'in, akka jaalalli furtuu ta'ee magaalaa barsiisudha. Kana maaliifan jedhasiitan? Sanbata darbe kana mana kiristaanaa Kidaanamirratti magaalaa Najjoo waggaa 7 ijaaramaa ture, eebbisiifamaa ture. Sirni kun sagantaa hafuuraa fi waamicha bataskaanaan geggeeffamaa ture. Sagantaan sun jimaataa eegalee gaafa eebila 9/2018 jechuudha. Gaafa kanaa Jumaadha. Musliimonni masgiida isaanii deemanii sa'aatii salaataatti isaan booda gara mana kiristaanaa Ortodoksii dallaa Kidaanamirratti deemanii waamicha kanarraa qooda fudhachuun gumaacha taasisan. Manni kiristaanaas akkaataa safuuf safeeffannaa amantaa musliimaatti keessumsiiste. Horii isaaniif qophaa'ee ofiif qalatanii ofiin wal keessumsiisanii amantaa isaanii eeggatanii safuu amantaa Ortodoksiis eeganii gumaata kennanii baga gammaddan baga waliin gammanne jedhanii deeman. Gaafa dilbataa immoo hordoftoonni amantaa makaana Yesuus Najjoo gara namoota 900 ta'an wal guuranii gara mana kiristaanaa eebbifamaa jirtu dhufan. Kaazinaa waldaa keessaas kennaa qarshii 100,000 kennan. Dhuunfaanis gumaata isaanii kennan. Baga gammaddan jedhanii deeman. Addatti gaafa ayyaanni Hoosaa'inaa waldaan warra wangeela makaana Yesuus Najjoo gamoo guddaa magaalittiitti ijaaraa jirtuuf waamicha waamtee turte. Manni kiristaanaa Ortodoksii Najjoo keessa jiran hundi wal gurmeessanii deeman. Arjoomas kennan jabaadhaa. Kaazinaa keessaas horii hammaaranii kennan. Dhuunfaanis arjooma isaanii hiixatan.